Kubbaa miilaatiin milkaa'uuf dandeettii teeknikaa cimaa qabaachuu, goomsa qaamaa gaarii, hubannoo kubbaa miilaa horachuu, qophaa'ummaa xiinsammuu, hoggansa bilchaataa jalatti leenjuu, fedhii fi kaka'umsa qabaachuun milkaa'ina kubbaa miilaatiif bu'uura akka ta'e ogeeyyiin ispoortii kana keessa jiran irra deddeebiin dubbatu. Taphataan ulaagaa armaan olii guute kubbaa miilaatiin milkaa'ina hedduu argatuu danda'a. Kubbaan miilaa gosa ispoortii bu'aa bahii hedduun dabaalamedha. Hojiin isaas akkasuma cimaadha. Yeroo dheeraaf goomsa wal fakkaataan fulla'uun hin danda'amu. Miidhamnii fi sababoonni biroo akka taphataan tokko goomsa wal fakkaataan ittiin fufnee wantoota godhan keessaa hangafa. Naamusa ispoortii kana eeguun taphattoonni muraasni waggaa dheeraa taphataa jiru. Jaarraa kana keessa taphattoota goomsa ol aanaan waggootaaf itti fufan keessaa Lionel Messi fi Cristiano Ronaldo jalqaba irratti kaasuu dandeenya. Gosoota ispoortii umriin daangessu keessaa tokko kan ta'e kubbaan miilaa yeroo umrii 20moota keessaa bara saffisaa fi humnaan itti taphachuu dandeessudha. Akkasuma taphattoonni waggaa 40 darbanii garuu biyyaa fi kilaba isaaniif oolmaa guddaa oolanii fi oolaa jiranis jiru. Taphataa umrii guddaan kubbaa miilaa taphate kaasnu manguddoo ganna 56 lammii Jaappaan Miura Kazuyooshin dura irratti heerama. Taphataan sarara fuulduraa kun maqaa masoo King Kazu jedhamuunis beekama. Yeroo ammaa kilaba liigii Jaappaan Atletico Suzuka jedhamuuf taphachuu irratti argama. Buleessi kun yoom kubbaa miilaa dhaaba kan jedhu gaafii namoota hedduuti. Nutis qophii keenya irraatiin taphattoota dachee Afrikaa waggaa 40 darbanii garuu biyya isaaniif oolmaa guddaa oolan isin yaadachiisna. Kamaraan waanjaa Afrikaa bara 2021 irratti Seeraaliyoon waliin taphateera. Kamaraan yeroo ammaa kilaba Major League Soccer Los Angelesiif taphataa jira. Taphataan sarara fuulduraa kun biyya isaa Seeraaliyooniif goolii 40 galchuun gita hin qabu. Kamaraan kilaba Major League Soccer keessattis taphataa goolii hedduu galche ta'uun goomsa gaariin imalaa jira. Taphataan kun bara 2022 biyya isaaf taphachuurraa soorama ba'uu beeksisus boodarra gara taphaatti deebuun biyya isaaf tajaajilaa jira. Yeroo sana maaliif gara taphaa deebiti jedhamee gaafii dhiyaateef taphataa lammii Cameroon Roger Milan waggaa 40 darbee taphataa ture ka'umsa natti uume kanaaf gara taphaa deebi jechuun dubbate. Seeraaliyoon gulaalli waancaa Afrikaa bara 2025 ala taatee jirti. Kamaraanis irra deebiin soorama bahuu beeksiseera. Taphataan kubbaa miilaa keessatti maqaan isaa bara baraan kaafamu lammii Cameroon Roger Milan yoo ta'u innis waggaa 42 fi guyyaa 39tti tapha waancaa addunyaa irratti goolii galche. Roger Milan waancaa addunyaa bara 1994 Ameerikaan qopheessite irratti tapha biyyi isaa Cameroon Raashiyaa waliin taphatteen goolii galche. Taphataa umrii guddaan waltajjii kana irratti galchee lakkoofse jedhamuun bara baraan akka yaadatamu isa gootee jirti. Taphataan sarara fuulduraa Roger Milan bara 1990 yeroo pirezidaantiin ammaa Cameroon Paul Biya gara aangootti dhufan waggaa 38tti waancaa addunyaatti qopheessite irratti erga hirmaatee booda soorama bahe. Waltajjii sana irratti biyyi isaa Cameroon tapha Roomaaniyaa waliin taphatte irratti jijjiiramee seenuun goolii 2 galche. Tapha lammaffaa Koolombiyaa daqiiqaa dabalataa irratti injifatanis goolii 2 kan galche taphataa seenaa guddaa qabu Roger Milan ture. Waancaa addunyaa irratti taphataan umrii guddaan taphate lammii Afrikaa goolii eegaa Ejeb Essam El Hadariidha. Essam El Hadariin waancaa addunyaa bara 2010 Afrikaan kibbaa qopheessteen Ijipti waliin hirmaatee jira. Goolii eegaan kun waancaa Afrikaa irratti yeroo 4 injifachuun gita hin qabu. Bara sana hundaa badhaasa goolii eegaa cimaas fudhatee ture. Essam El Hadariin waancaa addunyaa bara 2018 Raashiyaan qopheessite irratti biyya isaa Ijiptiif waggaa 45 fi guyyoota 161 hiriiruun taphataa jalqabaa umrii guddaan waancaa addunyaa irratti taphate ta'uun galmaa'e. Tapha ramaddii xumuraa Ijipti Saawud Arabiyaa waliin taphatte irratti goolii eegaan kun dhugumatti dorgommii xumuraa isaa osoo hin ta'in kan jalqabaa fakkaata jechuun yeroos BBC Sport barreessee ture. Sadaasa bara 1996 dargaggeessa ganna 23 ta'e yeroo jalqabaaf biyya isaa Ijiptiif hiriiruu kan eegale Essam El Hadariin walumaa galatti taphoota 159 karra eegaa ta'uun biyya isaa tajaajilee jira. Kan nama ajaa'ibu lakkoofsi dinqisiisan kun Ijipti keessatti taphataa taphoota hedduun biyya isaaf tajaajile sadaffaa isa taasisa. Lammiin Zaambiyaa Kaalushaa Bu'aaliyaan badhaasa taphataa cimaa kubbaa miilaa Afrikaa bara 1988 argate. Biyyi isaa Zaambiyaan bara 2012 yeroo waancaa Afrikaa mo'attu pirezidaantii waldaa kubbaa miilaa Zaambiyaa ture. Kaalushaan bara 2003 leenjisaa garee biyyaalessaa ta'uun erga muudamee booda leenjisaa fi taphataa ta'uun biyya isaaf tajaajiluun nama seenaa addaa qabudha. Gulaalli waancaa addunyaa bara 2006 irratti leenjisaa Zaambiyaa ta'ee yeroo hojjetaa turetti tapha fulbaana 5 Laayibeeriyaa waliin taphatan irratti umrii isaa waggaa 41tti ofii isaaf geeddaree galchuun goolii galchee injifachuun ni yaadatama. Leenjisaa fi taphataa ta'ee Zaambiyaa tajaajilaa kan ture Kaalushaan tapha ramaddii xumuraa Angoolaa waliin taphatan mo'amuun ramaddii isaaniirraa sadarkaa sadaffaa waan ba'aniif dorgommii sanaaf osoo hin darbin hafaniin.
akkuma Kaalushaa leenjisaa fi taphataa ta'uun biyya isaa kan tajaajile gooleegaan Zimbaabuween Bruce Grover taphajjiijaa bara 1957 Afrikaa kibbaatti dhalateen ijoollummaa isaatti maatii isaa waliin gara Zimbaabuwee deemuun achitti kan guddate Bruce kubbaa miilaanis yeroo gaarii dabarseen gooleegaan kun fincila bara 1975 Rhodesia yeroo sana Zimbaabuwee ammaa keessatti mudateen miseensa loltuu riphee lolaa ta'uun hojjetee jira. Waraanni sun erga xumuramee booda kubbaa miilaatiin gooleegaa cimaa ta'een Bruce Grover kilabii guddaa Premier League Liverpooliif bara 1981 taphoota 440 hiriiruun taphatee jira. Bara 1997 leenjisaa garee biyyaalessa Zimbaabuwee ta'uun kan muudame Bruce yeroos waggaa 41 tureen gulaalli waancaa addunyaa bara 1998 leenjisaa fi irratti gooleegaa ta'uun taphatee jira. Taphataan Afrikaa inni biraa umrii guddaan biyya isaa firiiree badhaafamaa Ballon d'Or George Weah'dha. George Weah pirezidaantii biyyattii ta'uunis tajaajilee jira. Kilaboota gurguddoo addunyaa kanneen akka Monaco, Paris Saint-Germain, AC Milan fi Chelsea keessa taphachuun kubbaa miilaatiin milkaa'ina olaanaa kan gonfate George Weah bara 2007 waggaa 40tti biyya isaa firiiruun taphataa umrii guddaan biyyaaf taphate ta'uun galmee seenaa irratti katabamee jira.